رسالتني بريش ما لي من أبو أكان أتشي بهيتي مرك أنا أجرا كجابة تأرجين له لا أبدي أرجين له ما رسالة ده من رسالة نكني كذي ميكا شانا نولا رد أبدي أكان أنك تروي بابا وين بكير روبرت لا أستني وأسي تتني بندر نياكي أرجين له فين تاكا أول بهيتي مسكوتي من نبتو كنا نقولنا ما جهاتي دلقت ديويتي نفرا كمان مرة قبل جرجرني دي أبغى نيا زمان تجرا نياكي خلاص جبارستي وقاجبتو يوم مبات yoo dhugaa himuu batte ile ati sin baatu mana kana abdillee ni dhufa mana kanatti yoo dhugaa fi tamam جيسان ترى تاركان تو كنا بسنا اسمين جدي antu kan بربري غرغرار تيجي تي تشيلر بربري ري ليتو كنوت بقول انا كنا كي بربري رنا انا كي bareetti na inaawo ta'uu ديس لا ما ديس osoo barbaree jaabiya alaal jalaa fi gubbaasitti nulle waan as gaafa dibichaan haa deebisi. dafee abdiin Deebiga woo Ana abdiin say woo inni waa qabdanii mallaqa sii kennaati. isin himata Inni maallaka مالك سيكون نمان كل سنة laa akkamiin mee fachuun qabne akkamiin maammee gaafachuu dandeessa mammee deemiti ayiteelli waliin qadaa nyaanna jedhiini. waan qabu keessa waliin maal waan qabu sigaaraa fi jumaa sobiiti baasiiti. Asha nyaanne qadaa illee nyaanne wajjin turre deemi qadaa asha nyaanna jedhiini sobii baasinaan jedhani mallaqa naaf horanii ittiin erganii akkasitti booda ka risaalaadhaan jaraa walii galaa risaalaa barreessee fi isa wajjin deemne asha nyaachuu deemne jedheeni akkasitti abdii ba'aa risaalaa itti barreessee koottaa jedheeni akkasitti booda jedhu duuba makiinaan dhufanii akkasitti qabne. Akkasii qabdin jechuudha. Akkas qabne. أتي أبغى قرأت يجو مالك رأنا بتو Deemit abbaa garaa Dalagaatee ta'a. dalagaatee. دلقات يجو كم Ani akan tanamani barbaachisiin jedhati. Biga maallaqa nga barbaachisiin kanna. nasriin fi Deemtee eega maallaqa fayidaa miti. Ati maallaqa fayidaa miti. Dalagaatee Isaanitti yoo shirga istu fayidaa miti. lee dalagaatee yaami. Maallaqa yoo si kanne dheeyitee nasraddiini gaafisan ba'a. ما تفكرني جري Gaggeessan jiran ni baasta. Ni baasee. Meeqaan si kan? dhagaye viidiyoo tana gadi hin dhiisnu Ayyee. hanga ati nasriin fi wanni galtu moo si kuchiif أبدي Niin fida. Niin fida jara. Niin fida. Fa ajaa'ibaati jirti. تاتي ديزا shaatira ajaa'iba Shaatir. ديزا Amma sila akkana maallaqa si kannatti maas galla kisan jiru. مالك رأنا بتو Qofte. مالك رأنا بتو Eh? مالك رأنا Maallaqa laala. Dhugaan maallaqa si fakkaatu. Akkaataa itti akka isaa gabbuu barbaadu jiraati. maal sitti tolee kun moo nuti si hofuu jirta moo qallagaa jirta ديزا تمالك على أبو إم بافت مو إم بافت أبدي فا Bakki isaan jiran naa بس كذا جرا نيني متمم دي بافتا Niin baasee. أيه Niin iddoo isaan jiran nimta نيمتا Niin himay. كاي dachas نديرنا Jebbi. ديزا Bakki isaan jiran. إني كيسنا بكيسنا Awwa كيسنا keessume. Isaa bakka jiran. yaani wanni taanee achi taanii seeganii miti لا بكيسنا تاني سنيك إسمه كم نيت ما ديمنا أبا سني Kanaan eessa deemta? kana isa deemtame kana lubbuu kana kalaas akka gooti. Deem. karaa qabsin Ibsa. Kaameraa gamas keessa. Boo. Kum. Booree fi kaarabaan ajjii jedhama. Boo kaarabaan qabsiisina. Boo kaarabaan qabsiisina jedhe. Booree fi kaarabaan ajjii jedhame. gana Booree fi kaarabaan ajjii jedhame abboleessi kiyya. korbaas nag يلا nag Darasa garaa keessa akka gubbaatti ni deebi'as. Deebisi. Nayitanii? jeelan Saas nayitee? cufi gut Hayyaa taa'uti. Nama yoo harkeerra eeggaban uummanni kun harkeerra eeggabu. قفا متي أبو دوبا هيديت ماني أكسمت يو أكثر ساكا ديبوت تا ربي سنوس بشار تكلنا Bishaan. dhugaatii bishaan asuutam amma si jedhu أبيت دوبا هيديت dhagee dhagee waan si jedhu Bishaan ijaarsa bishaan jaa'inni. ani information barreena namni risaalaa na barreesse bakka reefu isa qabne san bakka mucaa qabne san abdiin naannoo san dhadhaa achi jira jedhani tamam dhaqiiti akkuma argitan nu bilbili تمام yalla على طول deemu kana دايما Risaalaa barreessi haa. تمام Ammoo beekannoon deematis osoo أيوه yaa'ee biraan nu kennisi. أمن دايما أمن Yalla. يلا San kan hundaa'u nu beeyda. Nam waan kana hundaa'u siif fideebsa. maaliin Irra qaqqabaan tun gartee miti. Irra qaqqabaa kan yoo dhaabne malee yoo irra qaqqabaan tun dhabamte namni kun guutuun ifeef sirraa. Nama tokko irra fakkeenya godhatu. miskiinaa miti kan suuqa Hanga laal abdii fi nasraddiin harka naaseen ni osoo na agarta
Laal Cicciree asitti harka kan irraa jiru. yoo qaameen rudhaa yoo mana kanaa gabbu baate manni kun fayyaanis hin jirtu isaan asii gabbaanaa karoorri isaanii gadi miti yaanni isaanii wooma baran kan hindi isa waan isaanii harkaan na bara dooluu sosoo yaani mire irraa murra dooluu sanaa sosanii. Kana hundaa'u osoo ati irra qaqqabu baate manni kun arra eegan ture. Laale an bara dhugaa feetami yoo bada uf barti jedhee tani. Hangi ibsaa takkara lama lamara sadiif ni bara. Kanaa achitti hangam akka taatee gujjirta qoyaan tanaa galuu itti bara. Akka maaltu akka dhufuu gujjirta. Deengaddaa ta'ee gaafa si gabbaa ta'ee dhugaa dhiifni waan hundaa'u. Yoo ati dhiifte sindisan. Gaafa sanis laal hanga asii gabballee wayii anaa waa dubbatu agarteeti. Maaliif hin dubbachuu dhabe beektaa? Asii manguddoon yalla seenanii dubbii tana karaa nagaatiin fidadanii manni kun guyyamu takka qoreen beeku. Maali manguddoo gaafa san maaliif sin jebsa? Mee akkamiin godhan? Siniin ne bilbileen. Uummanni manguddoo gaafa jaan manguddummaa isaanii tana nama Laa dhimma isaaniitii miti. Ana jechi maal si fakkaate? Laal manguddoon mushkaraa isaaniitiin osoo hin taane dubbii matee tana miidhama tan kee agarre namni nu karoorrifamaa jiru simatti roorrisamaa jira yookaan maraachanii maatii keessaa yookaan hidhaa yookaan immoo sababa kan nama meeqatu hidhame jedhanii akkasitti dhufanii dubbiin tun karaa nagaatiin dhufuu qabdi namni dhufee hayyee mee manguddoo akka namnummaan hidhamuu qabu manguddoo sana jira. Manguddootuma sana kan inni hidhuu barbaadu. Arge gaama hin badde baram. Manguddummaan silaa dhuftee karaa nagaa sin gebsinu karaa nagaa osoo ta'e. Ka bira kiyyaa tokko malee ka shaguleen makareefu mucaan hojii qabesan. Isaatu natti hafee rooroon tun ammaatti jedhee gama kiyyatti. Siimeetiin jira. Ani siimee ribsa. Namni harka dubbii tana agartee miti manguddoon hin dalaytu. Rasaasa taanaanis namoonni qaba. Sana shakkiin qaba. Taakkaji abbaa barbaadde. Namticha gartee kallattiin sun dhufe mataa facaafte. Walaakin ammoo tanneen gartee uummata nyaguree kana jala yoo deemte baabaa kiyya. Arraa miti boruus gara deemti. Ati amataa gadaa boofte sibsa. Dachaas maal jenaan jii. Arraan tan akkasii miti dhufanii ilmaan kee kashaara tokko takka guruutaan. Karaa kanaan yoo ittiin fudhatte eessayyuu hin dhayitu. As deebiititi bakka jirtuu fi maal keessa akka jirtu dhaabbadduuf dhageeffadhuuti ituma daalifoo yeroo takka dhageeffachuun gaarii ituma dhageeffadhu. Bara wallaalaan itti poolisiin sodamu wallaalaan seeti maa kanaan jettan maalanii wallaalee ta'an. Wallaalee diimta qaba mangudduma isaanii tanaa mangudduma akka Uumaa akkam goota nama asitti dhufee magan jedhee seene akkam goota. Ati gaafa duraa mana kana siin qabne. Barsanii miti. Gaafa isaanii miti. Gaafa isaan manguddoo ganda yaamtu. Sheeka nama guddaa argu. Aboo sheekummaa kanatti naqabdi hin jiru areete laaltaati. Nama iyyuu akkam goona yaakin nama jaarsa biyyaati ka dhufee wani nu godhe. Fixee waan Mara nagaafii dhufanii asuma lafa na qaban. Kaameeraa duubatti wallaahi dhugaa feeta miti. Si akkas jedhu. Maal isin jedhan ijoollee tanan karaas dubbii tana karaa nagaatiin finna siif maan millee natu qabbaneessee bar. Dhiisaa dubbii tana karaa nagaatiin finna sin jedhamu hin jennu. Sin jedhamu hin jennu jechaas. Hayya karaa jette mee karaa nagaa Maame karaa haftee miree dubbiin sun guyyuma san immoo maamee qabanii gartee miree. Ani wayi kana laal namni gaa yoo of beeke jennee reeffa aanaa torba garagalchan jette Oromoon tamaam yoo of beekte jenneeti gara nagaatiin fixuu dhabe diddee miree ulee siitaa qoplee itti fufu nagaan. Bara akka rakkoonni beektaa waan akka itti fufnaa sin jedhan waan takka jira ibsaa waan takka nurraa hubate garuu kun yeroon dhaabbadee dhageeffadee yeroon dhaabbadee waan dabare dhageeffadee dhageeffadhu uummanni kun ni beektaa kanuu harka seeneesi qaama fayyaadhaanii gabbee boruus deemee dalagaa isaa dalagata. Taakka ji namni harka keenya seene yookaan gartee miti namni kallattii keenyaan dhufe kanaan boodatti yoo miila cabsinee baatee kaafii lama sadii mana ta'ee hanga gartee ifii isaatii ifii deemanii hammaama dhaquun hangam takka mi'ooyitii jee hanga gartee gaatutti hanga namni gamaa gamana qabee hammaama geessu takkatti namaaf baabaa fi raahmata godhuu naftee jirti. Hanga yoom raahmata goota baabaa fi raahmataan godhuu isee tuutiti aduu duutee yaa rabbi ibsaaf raahmata godhii jennee gartee miti shumoo nyaanni adda galuu ta'e jira baabaa. Gara laafummaan hammaattillee hallee nama darbiti anka kana booda anatu beeka. Rakkoo kana walittillee kan isin nagayaan. Tamaam. Kanammoo anumatu sirreessa. Nama gaafatti maaliif ijoollee tana ani gabbayii jennaan taa egaa karaa nagaa fedhan karaa nagaatiin mee finnee ijoollee tana waan isiin baatu laalla jedheen ture. Diddee miree tarkaanfiin takka kanaati kan lammaffaa immoo itti fufu. Lalu wanta kan si dhaman ibsan. Ana amma akkuma sin jeefiti yaa baay'een dhibbadhu maaliif jennaani an nama tokko bakkaan fedhattiin dhoqachuu danda'a. Walaakin ati immoo nama afuri. Ati nama afuri si dhaban jaartii dhaban jaartii ta'e dhaban immoo mubaarik dhaban hawwiin dhaban. Kana wanni halkanii guyyaa hirriban warquu jiru baabaa kiyyaan. Si galtee ati bakka barbaadde yoo deemte si galtee ati nama tokko ta'e yookaan jaartiin ta'e fuutee nama madrasaa geessite as dalagaa jirta. Yookaan immoo si dalagaa jiru jaartiin ta'e daa'ima mana dhiiste
yookaan suuqii yeroo kana mana keessa seenan hayyee ibsaa fi miira dhaggeeffatu. Aboo obboleessa yaa keessatti dhugaa bitan. An dirqama haarisa sii godheetiin haarisa baatee galu qabda ibsaa. Isaanis ammaanii mititi. Wallaahi onnee qabattee mana kana dhuftu. Haga duraatu gahaanayidhaa jiruu fi mana kana dhuftee maatii akkas goote malee ta'u jechaas. Du'een ofirratti darba gaafa obboleessa yoo kan biyya taate. Mee kana booda waan takka harkaanaa qabattu. Akkaan sin jedhe Kanaatu sareedha. Akkaan sin jedhe geessi. Kuni. Gabaabsineetuma gartee miti an siimeetiin jira. Namni harka keenya seene. An yoon harka isaanii seene gartee miti haamileen irraa muranii. Yoon harka isaanii seene haamileen irraa muranii nama haa dabarsanii. Walaakin ammoo gaafa harka keenya seenanii rahaman hin jiru. Dhiisii fi dhiisiin hin jirtu kanaa boodatti laal. Aboo kana hundaa gartee miti gara laafummaan nama miti gara gowwaadha. Obsi gartee hangaa dabre. Egaa sodaattu nama beessa. Sodaattu nama gosa. Amma ka'eeti. Ka'eeti. Mee mucaan risaalaa na barreesse. Kaminne. Ka reefu gabbee. Risaalaa na barreesse. Salamarsi barreessan kottu wanta kawan isa dhaamu jira. Maal na dhaamte. Kokottaa'e. Wanni godhi bas. Qo'ee dhaggeeffadhu. Wallaahi abdii san qabu malee bulu gaanarra tole maal akkanti. Hindi suka abdii san qabu malee bulu har'a kam gootu. Maal gootame? Abdiin qabamuu barjaalatee osoo hin ta'in. Ennaa. Maa Ati abdii qabu si ajjise. Abdiin bari. Egaa. Abdii jechuun afuuffaa jechuudha. Afuuffaan gisee wannaan akka tuqani. Taaf jettee dhooti. haa ta'u osoo kana tuffannu dhugaa feetame osoo kana tuffannu ani kafkaaroo mana geessanii waan akkas dalageemi. Sigale an dubbiisan eega viidiyoo arge boodan maraatuu takka na dhufe dhugaa rabbi maraatuu manni kee akkas daffaramuun tamaam maraatuu takka na dhufe garuu maal godhare bishaan itti dhugee dirqiin kan hin dubbanne na godhanii na dhufanii asirratti nagaa fi dhufanii asumaan irratti turan manguddoo jedhanii haadhisii manguddoo hundisii. Kan hundaa'u beektaa. Amma dhaggeeffatu. Risaalas ni barreessu maal ta'e binaafuu qaaqaan achi baheetiin mirqaanaa jira akka jaabaatitti argeen dhufe. Abdii argeetiin dhufe. Maal risaalaan deebine risaalaan argine gisee meeqa shananuu irratti dhaabbate. Akkanan kee ture babaa biyya. Wayi. Bakka jiru agartee. Nana asitanii kun asitti heettanii bandaan nyaaki argeen dhufe. Qaaqaa ol baheetiin maskooti man nam tokko na darbu gara nama jahaatti dalgat deebiitiin ofirraa qaba. Mara dhaggeeffadhu jarjaraniiti. Abaan nyaata maan jira nyaaki. Wayi. Shuuf. Kootu sab. Suuqatas gabbaa. Akkaataa jira shuuf. Yeroo kana. Maal ta'a agartee mi. Maal risaala manaan deemnaa isin amma galaa baay'ee akkam godhadhu. Yaa qarroon qabu agartee mi. Suuta jarjaruun gaarii miti. Laal ibsaanis ulaataan anammoo gamajjiitiin. Yoo haata akkasitti dura adda baafanneetuma ulaa duubaatii fi kanumta eegaa adda baafne booda darajumaan itti ol qorra. Yaa ta'e wallaahi isin gargaarsa hin barbaachisu amma tana booda wallaahi abdiin facaasetti fidan. Amma nuyaasa. Nadii si dachas. Nuyaasa ammayyuu. Yaa